jechuudha kun kan argitanii kun iddoon bakka kana jechuudha. Asan ciibseera ammoo dhufte hin mana kana ilaaltu jechuudha. Achuma lattee ani mucaan agarree suuqii. Kaardii maaliif bitatta daa'ima gattee ejjatti gattee daa'ima. Makana maal taree suuqii fagoodhaa maal dhiyoo. Oonni fuudharee. Anugaan dhufuu ani amma si fuudhee amma fidatu. Akka goota fidu. Gaada illee laale garaan illee laale anuun kana bichaan xiqqoo hin cheekin goone gaada. Yeroo sagalee isaa waan hin dhaga'amne. Ishii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam bultanii ragaa keessanii jira jirtu isin jedha. Har'a moo anis kun viidiyoo qabadheen dhufee jechuudha har'a. Viidiyoon keessa maal hojjettan har'a moo amma kun daa'imni ciisee jechuudha iddoo kanarra daa'ima jira. Kun sagalee isaas illee kan dhageessani. Haati miliyoona immoo jechuudha. Bishaan wayii salphii qaba rufaa qaba natti fakkaate. Inni tokko yeroo qaata deemtee amma dhufuutti waan jettu andee wanni hojjechuu barbaade jechuudha. Amma daa'ima kana jechuudha. Asii fuudhee tanan manni wayii jira manni achaan tokko jira kushiinadha. Mana sangeechii balbala qaba. Daa'ima kana achitti uffata wayii jala godhee taan bakka inni rafu teechiseen achi ciibsa yoo dhufte isheen mana sanii amma xaraxartuu mana sanii dhabu. Asuma dhufti ana san ta'a jedheen ta'a. Amma daa'ima kana achitti balbalatti qopheessee tanan yaa barbaaddattu daa'ima ishee jechuudha. Daa'ima barbaaddu isheen yoo dhufte yookaan iddoo riibaa yookaan garaa yookaan gaadaa kan seentee barbaaddi booda ramade ittiin immoo ka daa'iman jalaa dhossa jechuudha gabaabumatti. Ni maal akka isheen dubbattu maal akka isheen jettu kan maal hojii laallu ta'a jechuudha waaree tananii ammaa fi kallattiin garmaa eegara sun sin jechuudha iddoon tolfadhaa amma dhufti waan ta'eef addee gaggabaabsitu. Maalufti wanni kanaan iddoo sirreessee fi dhufa. Irratti jennaati. Ishii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa ammaaf kunoo iddoo sangeecheen jira. Amma isheen fiigdu waan jirtuuf iddoon geechee kanallee kan oolii ilaalu ta'an sinan agarsiisa jechuudha. Kallattii jechuun sangeecha. Iddoon kana jechuudha iddoon riibaa iddoon teechisee jechuudha kun kan argitanii kun iddoon bakka kana jechuudha. Asan ciibseera ammoo dhufte hin mana kana ilaaltu jechuudha. Achuma lattee ani mucaan agarree suuqii dhaqee ta'u gandi mucaan dhabiin jedhaanii kan akka irratti jedhee ta'an kan mul'illaatu ta'a. Birra. Eessa mucaan? Daa'imni eessa? Maal taate? Rafee. Bishaan abboo roba. Maaree dhiifteen dhuftu? Sallasiisan abboo bishaan. Maaree jechuun taree wanna ta'e maa laftee? Mucaan eessa jiran jiru baadallee? Maali? Mucaan eessa? Mucaan irra ta'e. Irra ta'e. Eessa birilibsiin duwwaa miti maa eessa gootu? Rafee jira mucaan. Rafee jira maa sotta isaa rafu? Eessa reen jiru? Laaleen dhabe. Ee jara wayii wasii waa manaa ba'a mucaan. Eessa boodee eenyutu kennite? Mucaan. Daafii eenyutu kennite natti? Maayinaa agarri nama naa suuqii dhaqeen deebi'ee jamma suuqii dhaqaan nama. Tola godhi suuqii gattee deemtaati? Ani bakkuma kana ciise jeen
Asuma godhee suuqii dhaqee namni biraatti soo dhufee fuudhee eenyullee waa irratti dawwala. Sirumaa akkanumatti ta'ee chaara daa'ima gattee ati biratti kan gatee deemee miti. Atuu fuudhuun ooltu dhuftee jidduudhaan. Siree. Ani gabbaana. Hidhatu. Hidhi bakka goote. Hidhi dhugaa fidi. Meeshaan laalaa isii afaa goree. Waan anaan taa'e. Daa'imni achi jira ture gudii natti himi. Dhugaattaa. Eenyu fuudhe? Suusinna fuudhee? Amma attan argee suuqii naqi kun kaardii bitachuu deeme. Woolee gudu. Kamti nakkaasottaa kaardii maaliif bitatta daa'ima gattee ejjatti gatte daa'ima? Bakka maal taree suuqii fagoodhaa maal dhiyoo? Oonni fuudharee? Anugaan dhufuu ani amma si fuudhee amma fidatu. Bakka goote fidi. Gaadallee laale garaan laale anuun kaabichaan xiqqoo cheekiin goone gaadha. Yeroo sagalee isaa waan hin dhaga'u natti fakkaata. Sagalee isaa waan hin dhaga'u natti fakkaata jecha gootu sira kushiinaa gootee mucaa. Asis hin jiru. Sagalee dhaga'u. Foto fuudhi bakka goote qatta jitu. Kushiinaa maal gocha dhadhastitta mucaa? Achi jiraa? Kushiinaa mucaa? Akka ciisite dhadhastitta. Waan na rifachiisudha. Agaroo rifattaare. Qallaaluu rifadhee. Qallaaluu rifadhee silaa jecha gooteedhee taara malee sibirattan gatee deemeedha malee. Amma akkamitti jedhette akkamitti Sagalee kennee? Oduu nama jabaate silaa. Ciise. Ani silaa kana piraanki sirratti jedhe. Piraanki maalidhaas? Achidha. Kaameraadhaan agarsiise. Dura garaan daa'ee lula maa fiidde? Xarraxarree. Toora jecha gooteree jedhee tanan kaa. Maarii suuqii dhaqee tanan. Reefa suuqii dhaqa jetta sila. Ati suusinnaa dhufee fuudhee jidduu seete. Hiillee shakka. Hiillee. Udamma gaada achi dhabdee amma akkam goota? Sagalee kennee anoo mana sanuun hin shakkine. Udamma sagalee kennuu baate mana keessa fiidde suusinnaa birallee fiiddee dhatta. Meera kartuu nuna jalaa nyaata fidi. Kanaa daa'ima dhabi. Erga sagalee dhageechaa fiddeen dhufe. Si jala baluu illee balbala. Akkasii. Balbala ittiin cufee dhufee ta'an biraa dhufe sagalee. Oduu gizee inni rafufaa ta'ee raate amma tasuma yaadadhe. Gizee inni rafuunan ta'anis isa fakkaata ammaaf siifaa fida daa'ima keetillee suusinnaa dhufee fuudheen jettuu sin. Mama, tiga. Dia kau tak hati wall fit ni, you know. Mama. Dapat anu fit eh. Mama kia. Siwasani atau siwasani zare kia zare. Anu dalai, anu dalai siwasu. Hey, anu dalai okat tare. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kunoo haalli nan ittiin qopheesse kana fakkaata. Ammaa fi illee kan dhufte ulmaan na qabatte akka carraa mooduu mucaan kun sagalee achii kennuu baate silaa gana wal finnaayyuu ani dafee himu amma sagalee sin dhageeche kana fakkaataa kun ammaa fi hordoftoota illee nagaatti. Eso zare kia kophataa hunjaalatu waloo hin dhodhoo. Waan fedhe goote ho'i dhaga'uun dhossitu. Ho'i dhaga'uun dhossuu hin dandeecha badan. Hin danda'amu akkasitti hin danda'amu. Yoo rafe malee hin danda'amu. Siin tasa akkaanee godhi. Anaame. Xiqqoo na rifachiiste. Rifattee godhaa gate. Garuu rifan sinaa fuudhee dhufe. Silaa fiillee dhatte mana ishee. Xiqqoo na rifachiiste garuu. Garuu akkan jedhetti naan ta'an. Akkana hin yaadetti. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya kinoo wayii abbaan miliyoona akkatti waan hojjetu dhabeet immoo daa'ima jalaa dhosse. Kan bishaan deemnan jechuudha. Yeroo nan deemu rafaayyuu ka'inatti fakkaate gidduudhani akkatti daa'imni jalaa dhosse ani immoo kushiinaan godha jedhee yaanne garuu immoo sagalee isaa yoo dhaga'e jechuudha sagalee isaa achuma fiigicha yoo naqu ciibse inni argisiisuun oolu irratti fakkaate. Iddoo ciibsichaa itti himeetu mana hojjettoota itti. Kana fakkaataa anillee immoo inuman deebifadha immoo ani kan firaankii kana caalu nan deebi.
deebifadha. Qubeen oolee. Naan tasaakkaane akkani jedhette naan tasaakkaane. Silaa Oddoo kana keessa si ari'ee odoon jedhu. Naa ta'u deemaaf haa ta'u rakkoo. Isin barbaadde oddoo kana barbaadde mandara illee naxxoo illaa illaa illee uma deemtu. Inni mudate.